daandii wanciiti. Daandii wancii kana fakkaata. Wancii daawwannee xumurree deebi'aa jirra. Gaarreen wancii kana fakkaatu daawwattoota keenya. Turtii wancii dabarsine keessa wanti nu ajaa'ibe keessaa tokko wanciin lafa badhaatu qabeenya uumamaatti lafa badhaatudha. Gaarreen isii immoo akka mana ijaarameetti fakkaata. Baay'ee namatti tola. Amma imala keenya gara Ambootti taasisuuf riizoortii Akkoo deemaa jirra. Gara riizoortii Akkootti deemnee nyaannee dhugnee gara Ambootti deebina. Baay'ee wancii irraa Amboon kiiloomeetira 27 yookiin 28 akka eeruu dhageenyetti. Kan akkasitti Amboo koottaa bashannanaa, Oromiyaa daawwadhaa, wancii koottaa daawwadhaa. Kan televizyiinii irraa argitan sanii olitti Amboon akkasumas wanciin kan miidhagdu. Turtii keessan hagammatti waan waliin tolchitaniif guddoo galatoomaa, guddoo ulfaadhaa, horaa bulaa deebanaa. Deemsi ammas itti fufaa. Shalom. Kun daandii wanciiti. Wancii Oromiyaa koottaa daawwadhaa. Oromiyaa hunda keessa naannawaa. Gujii daawwadhaa, Baalee daawwadhaa, Arsii daawwadhaa, Wallaggaa daawwadhaa, Harargee daawwadhaa, Jimma daawwadhaa, akkasumas Baalee daawwadhaa, Walloo daawwadhaa, Boorana daawwadhaa. Oromiyaan bal'oodha. Wow. Wow, 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 wow. Amma imalli keenya gara Akkoo Koofiiti. Akkoo Koofiitti nyaannee dhugnee gara Ambootti deebina. Amboo irraa immoo gara Finfinneetti deebina. Akkam yooya yooya. Yooya 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 yooya. Video kanarraa waa guddaa akka barattan abdii qaba. Daandiin wancii geessu kana fakkaata. Wow. 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 Wancii. Hara wancii. Oke, Mas Bara kita ber. Mantap. Sarana kayak tiga tinggi. Kelihatan osok. Hojjettoota wanciiti. Yooya 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 enneerra yooya piroojeektii hojjechaa yeroo piroojeektii gurguddaatti hojjetamaa jira. Waaw. Kun piroojeektoota haaraa hojjetamaa jiranii gaafa xumuran akkam akka isaan bareedan. Waaw. Kara deemaa jechuun kana akkasitti daawwataa deemaa jirra. Turtiin keessan ammas nu waliin ta'uuti. Waaw.
Yoya Wanci. Ida daawwattoota keenya daawwannaa keenya torban tokko taasifne keessa Wanciin daawwannaa keenya isa guyyaa jahaffaati. Gujii irraa kaanee godinoota Oromiyaa hedduu qaxxaamurree kiiloomeetira 60 lakkaa'aman keessa dabarree dhufne Oromiyaa daawwachuu jirra. Deemsitti fuufaa. Warri mana keessa teessanii viidiyoo kana daawwattan moomentii asitti turre keessatti waan hedduu akkasii gochuu dandeettamuuf kan viidiyoo kana isinii waraabaa jirru. Wanciin maal akka fakkaattu dhuftanii qaamaan akkasiin daawwattan kan isinii waraabaa jirru. Projektii baay'ee miidhaganii hojjetamaa jiru innis. Projektii baay'ee akkamitti bareeda. Tulluu kanarra akkamitti miidhaga. Egeree keenya har'aa haa dhaabnu jedha.